Ashama arkafuni daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti naada qabu. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya oduu gammachiisaa isiniif qabu. Oduun gammachiisaa nuti isiniif qabu amma dura akkuma beekamu viidiyoo baay'ee gaddisiisaa ta'e fuula miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa ture. Itoophiyaa irraa kan nu ergame harmee Samiraa Muhammad jedhamtu kan poolisiin nama lamaan gara jabeenyummaadhaan hammeenyaan garmalee lafarratti dhidhiitaa turan argaa turtan. Sanumarra dhaabbachuun namoonni hedduu gadda isaa gama miidiyaa irratti ibsachaa ture. Miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoon isii erga maxxanfamee jedheen booda guyyama san waajjirri poolisii naannawa sanii to'annoo ofii jala oolche poolisoota jechuudha. Erga sanii booda duula namoonni hedduu bananiin adde Samiraa Muhammad guyyaa har'aa mana jireenya ajaa'ibsiisaa ta'e bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa harka ofiitti galfattee jirti bakka maddan. Rabbiin gaafa lafaa osii kaasuu heddu, Rabbiin gaafa rakkoo wayisitti fidu keeriidhaaf ta'uu yaaduu qabda. Mana jireenyaa qofa osoo hin taane isiin amma dura nama akkamii akka taateen beektan jara kenna. Bakka galtuu waan hin qabneef, waan nyaattu waan hin qabneef kararra teessee osoo isiin kadhachaa jirtu maaf kadhatta jedhaniini poolisiin reeban. Har'a galuu Rabbiin san sababa godheefi jechuudha. Haadha manaa taatee birrii miiliyoonota lakkaa'aman goofandii fi gargaarsa adda addaa taasifamaafii jira harmee sanii jechuudha. Dhahiitiin aleellan poolisii sun isii irratti raawwate keeriidhaaf rakkoo tana keessaa isii baasuudhaaf ilmoo isii tana guddisuudhaaf ta'uu hubanne jechuudha. Rabbi gaafa rakkoo tokko sitti fidu keeriidhaaf jettee yoo fudhatte wantuma hin taane wayitiin wantuma ati yaadne wayitiin siif darbaa jechuudha. Kanaaf baay'ee onnee kiyya irraa galatoomfadhe. Namoonni keessayyuu namni viidiyoo isiisa waraabee viidiyoo san fuula miidiyaa irratti maxxanse galanni isaa baay'ee guddaadha. Tokkoffaa jarri sun akka seera jala oolan taasifame. Lammaffaa rakkinni isii hammeenyi isiin keessa turte kophaa isii aduu fi roobni alatti isii nyaachaa ture san keessaarra mana jireenyaa boqonnaa qabu keessa teessee hojii ofii hojjetata. Hojiillee kennaniif faayisawee akka isiin hojii hojjettu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee waadaa galteef jechuudha. Akkuma waadaa galte kuloo manni kennameefii jira. Mallaqa immoo biyya alaatii fi biyya keessaa akka ajaa'ibatti guurramaafii jira jechuudha. Goofandiin ammas gargaara. Kanaaf gammachuu guddaa hanga dhaga'u kan arguun baay'ee namatti tola. Maaliif gochi isii irratti ta'ame sun manaa fi mallaqaan guurameef kana caalaa garaa nama nyaata. Jara keenya haadha namaa ilmoo biratti sanuuyyuu ilmoo biratti gaafa xarabaadhaan akkas miilli jala dhaamee lafatti sarraramtee siin jedhan lafatti illee dhaan mallaqni kun bakka hin bu'u dhugaa isinii hima. Baga dhaamtee namni jedhu jiraachuu danda'a. Wallaahi karaa ofiitirra teessee nagaan osoo jiraattee isii wayya amma haamileen isii cabaa jechuudha. Namni dhaamuu waan jiru garuu ilmoo ofii duratti akkasitti sararamuun viidiyoon sun seenaadhaaf ta'a bar sa'aatii fi daqiiqaan itti dhaga'ama yoo argitu. Isiniif galee jira. Kanaaf onnee nama cabsaa. Gochi poolisiin biyya keenyaa hojjetu gocha takkaalamaa miti. Viidiyoon haa waraabamuu baatu malee kanaa ol haadha keenyarra deemaa oolan. Dubartii meeqa gudeedan, dubartii meeqa toorchi godhan. Kan itti rasaasan haleelaa jechuudha. Wanta akkasiisan faatu biyya keenya keessaa jira. Haa ta'uti kana booda uummanni keenya dhaamsinuuf gochoolee akkanatti hammeenya qabu kana mootummaallee ni balaaleffata baay'isawee. Dhugaa isinii himaa mootummaa kana numatu jibbaa. Mootummaan gocha akkanaan balaaleffata. Maaliif balaaleffata? Dhimma siyaasatii miti. Dhimma nama dhuunfatti. Dhimma haadha ofiitti. Gara jabaatan abbaa fedhee waan kanan balaaleffataa jechuudha. Osoo balaaleffatu baate mootummaan kun qabee hidhee jara san hidhee isiidhaaf mana hin kennu. Maaliif? Tokkoffaa mootummaa maqaa balleessa. Mootummaan tokko bar ta'uufii dide malee dhugaa dubbachuudhaaf yoo dubbanne jechuudha. Ta'uufii dide malee namni biyya nama ajjeesaa nama gudeedaa akka barbaadetti situmaa jiraatu barbaadu hin jiru. Mootummaan osoo danda'e ta'uu dide malee nama jaalate namni isa jaalate umrii ofii akka dheereffatu barbaada. Garuu siyaasa waan ta'eef mootummaan waan hin taane jibbamaa waan ta'uun jaalatamaa jechuudha. Kanaaf
gocha san mootummaan akka balaaleffatu dhibbaan dhibbatti hin beekamaadha. Maaliif akka maqaa isa balleessa kaa sirni abiyya kana nama godha jedhama addunyaa irratti. Osoo amma qabuu baate guyyaan hin gaddaa nuu isa abaarra. Garuu seera jala to'annoo jala waan oolcheef ittiin dubbanne maaliif seerri biyyi takka seera ofiititti yoo fayyadamte wanti mootummaa waqafamuuf hin jiru. Muudannoodha. Jarri lamaan sun mootummaa bakka bu'anii hawaasan godhanii malee mootummaan ergee miti balaaleffateera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee jechuudha. Namittiin sun dhugaa rabbiitti haa galatoomtu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waan kanatti yaaddee poolisii qabuun isiituu waan mana kennuufi rakkinaa miti. Poolisii san gochi sun hamaa ta'uu hubatanii hidhuun bichaan waan guddaadha. Maaliif odoo niinuu jedhani namni dirqamaan hidhuun jiru poolisoota namni jala deemee barbaaduu hin jiru. Hidhanii ka'anii haamilee isiitiif mana kana gaafa argattu immoo baay'ee gammadee. Kanaaf Samiraa Muhammad rabbi jireenya kee ol haa kaasu. Rabbiin gadadoo gaafa duraa sirraan geessan rakkina gaafa duraa sirraan geessan tanaan sii dabarsuuf jedhee jira waan ta'eef rabbi kana olitti sii dabarsee maatiin kee akka seenatitti waan san irraa haasa'a. Guyyaa tokko dhiiga kee akka deeffattu abdii qabna. Ani dhugaa rabbiitti tolu namni jaroon akkas godhan sun namni lamaan sun naannawa kiflaagarii keessa ta'e maa mallaqa hin taane mallaqatti binnee akka jala deemanii murtii cimaa argatan taasifna ture. Finfinnee keessatti garuu namni nama jala deemuun baay'ee ulfaataa jireenya ari'ata namni jireenyi magaalaa nama teechisu hundaafuu iyyummootu ammallee kominikeeshinii poolisii Finfinnee murtii maalii akka kennuuf kanallee dheeyna. Tumamtee jalliftee mana argachuu qofti gahaa miti. Hawaasni kenna guyyarraa garmalee miidhamaa jira. Haadholiin kenna ilma ofii waan nyaachisan dhabanii kan irratti ba'aa jiran. Rakkina kanaaf immoo akka siyaasatitti ilaalanii akkana goonaa akkas goonaa jedhanii poolisiin namatti taphachuun hin eeyyamnu nuti. Siniif gala. Kanaaf haalli jiru kana fakkaataa egaan daawwattuu hordoftoota keenya waa'ee Samiraa haaluma amma isiniif hime kana jechuudha. Kanaa waliin jiru mallaqni ammas goofandii fi kan adda addaa guuramaa jira. Gargaaru barbaadan gargaara. Inni dhumarratti isin himu yaa akkoo beekamutti muudama mootummaan torbee kana keessa aangoo kaabinoota kenneef guyyaa har'aa harkatti wal harkaa fuudhaa oolanii jiran jechuudha. Waajjira aadaa fi turizimii, waajjira ispoortii, waajjira barnoota hundaayyuu jechuudha. Warri aangoo argate aangoo fi guyyaa har'aa isa dura turerraa isa haaraatti kana qofa miti baay'isawee aangoon kun kaabinee mootummaan fileedha malee aangoo gurguddaan hedduu akka mootti gama jalaatiin kennamaa jira jechuudha. Gama miidiyaatiin alatti sunniin kaabinee mootummaati waan ta'eef kan mootummaan filate kan garuu hojii dhimma hojiitiif aanaan filatu godinni filatu maaliin kun hedduudha jechuudha filamaa jira. Haalli jiru kana fakkaataa daawwattoota hordoftoota keenya odeessi biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Reediyaa Damtuu fi fayyaa naataa isin jaalladha isin kabaja nagaatti oola.